Tigraay waraanni kaabaa garamitti akka deemaa jirudha. Waraanni kaabaa akkuma kana duraa itti fufee jira. Waraanni kaabaa kuni garamii eessanii maal ga'e kan jedhu kanan isinitti himaa. Waraanni kaabaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Waraanni kaabaa ammallee karaa baay'een deemaa jira waraanni kaabaa kuni. Waraanni kuni gara Affaariitiin maalirra jiran dura isinitti himaa. Waraanni kuni gara Affaariin cimee deemaa jira. Karaa Affaar kanaa karaa lamaanii kan inni cimee deemaa jiru. Karaa Affaariin tokko karaa Awaash jedhamuuni karaa zoonii 5ffaa jedhamuun waraanni kuni cimee itti adeemaa jira. Kanaanii warri Tigraay achiin babal'atanii jiru jedhamee jira. Babal'atanii jiru. Karaa saniin Awaash keessa gadi galanii jiru jedhamee dubbatamaa jira. Kanaafi karaan suni tarii karaa Awaash kanaanii itti cimanii jennaan karaa cufuu ni danda'u kan jedhu sodaa guddaatu jira. Karaa biraatiin waraanni kun karuma Affaar keessaa amma karaa Kisa Giitaa akkasumas Cifraa kana waraanni Tigraay hedduun fe'amaa jira jedhamee jira. Waraana hedduu garasitti fe'aa jiru. Har'a qofa konkolaataa wal harkisu kana isa 16 oliin garasitti fe'anii jedhanii waraana. Kanaafi waraana karaa saniin ammallee cimee akka itti adeemudha. Tarii Abiyyis waan qabu achuma irratti bobbaasaa jira. Egaa waa'ee waraanaa kanarratti wanti kana dura isinitti hime waanuma amma ta'aa jiru kana kan argisiisudha. Waraanichi ammatti aga torban tokko torban lamaatitti warri Tigraay lafa baay'ee hin qabatan. Lafa baay'ee qabachuus hin barbaadanii advaansiin godhanii agasitti. Maaliifi amma gara Finfinneetti advaansii gochuu waan barbaadanii fi takkaayyuu Dabra Birhaan irra tarkaanfatanii garasitti tarkaanfachuu waan barbaadanii fi otoo achi hin gahin waraana isaa baay'ee harkaa fixuu barbaadu. Harkaa bittinneessuu, akka harka duwwaatti hafu gochuu barbaadu Finfinnee salphumatti qabachuudha fi kanaaf amma inni akkuma yeroo darbe isinitti hime waraana 30,000 haga 50,000 leenjisee baasee Huursoodhaa akkasumas Huursoo Xollaay Birri Shalaqoo isaan kana keessa waraana hedduudha kan amma leenjifamee bahee. Amma waraanni kun erga baheen booda egaa isaanitti abdateeti inni amma kan akkas daffaa jiru. Isaantu jijjiirama fida jedheeti. Sanaan alas Chaayinaarraa diroonii argatee jira. Wiiklong kan jedhamu kana isaan dirooniin kun diroonii baay'ee ammayyaati jedhamee waan yaadameef innis waan hundanaa jijjiira jedheeti. Sanaan alas meeshaa waraanaa gurguddaa akka madfii, taankii waan akkasii kanaa Chaayinaarraa galchee jira. Kanaan xinnoo jireenyi yookiin taayidiin yookiin adeemsi waraana kanaa hin jijjiirama jedheeti kan inni yaadu. Kana isaanis hubataniiti duraan dursee kana harkaa dha'uu barbaadu. Karaa kamiiniyyuu istiraataajiin isaanii suuta jedhanii duuban goranii yookiin qaxxaamura goranii kana harkaa dha'uu barbaadu. Kana harkaa dha'anii erga harkaa bittinneessaniin booda akkuma yeroo daseen qabamtuu sanii suuta jedhanii tokko tokkoon muranii kan asii achi dha'anii kan asii dha'anii achiin booda harka duwwaatti hambisaniiti naasuu saniin egaa kan waan ta'u wallaalee yeroo sanitti muraasa warra hojjechaa jiruyyuu warra muraasa warruma inni abdatuyyuu kan inni warruma abdatuyyuu kan booddarraa kan leenjisaa jiru baasee kan inni ergee fi kuni kan nutti agarsiisu hagam
hagam akka egaa innuyyuu rakkoo keessa jiruu fi hagam maal akka gochaa jiru kan namatti argisiisudha. Kanaafi amma waraanichi karaa bahaatiin akkasitti deemus gara dhiyaatiin immoo har'a Abiyyi mataa isaatiin achitti argamee jira. Abiyyi mataa isaatiin achitti argamee waan jechaa ture namni hunduu quba qaba. Oduu keenya keessattis isinitti himna. Kanaan isaanii karaa makaana salaam qabachuudhaa fi tattaaffii guddaa gochaa jiru jedhanii jiru. Kan akka inni jedhutti kan isaaniinumaayyuu karaa amma inni jedhu kana karaa gaashanaa kana baay'eeyyuu fedhii hin qabanii gaashanaa haga isaan dhufanitti rukutanii ofirraa deebisuudhaaf malee dhimma isaanii miti kuni. Garuu kan isaanii yaadan yookiin kan isaanii amma itti yaadaa jirani kan isaan sirriitti irratti hojjechaa jirani karaa makaana salaam kanaanii karaa makaana salaam kanaan tokko achirraanii gara Goojjamitti ce'uus hin barbaadu yookiin karaa Goojjam goranii gara Horro Guduruutti ce'uu barbaadu. Gara biraatiin immoo achiin deemuu fakkeessanii achiin booda gadi garagaranii Darraatti erga ce'anii Oromiyaa Darraa erga ga'aniin booda achirraan qaxxaamura gara Finfinnee deemuu ni barbaadu. Kanaaf kana of keessaa qaba wantichi karaa saniin egaa cimeetta deemee jira jedhamee jira. Amma kan iddoo baay'ee eegamaa turee fi waraana hamaatu irratti gaggeeffamaa jira. Waraanni naannoo sanitti gaggeeffamu eenyu akka mo'atu hin murteessa kan jedhame waraana Dabrasiinaa ture. Dabrasiinanii waan tokko malee waraana malee hagasuma otoo isaaniyyuu ofirraan dhorkini Dabrasiinan qabamteerti. Dabrasiinan qabamtee waan jirtuuf amma Dabra Biraanitu jira. Karaa Dabra Biraanis sodaa guddaarra jiru jedhamaa jira amma. Sodaa guddaadha akkuma kaleessa isinitti himne meeshaa waraanaa achirraa buqqisanii kaasuuf taananii eessan nattu waraana kanaa buqqistanii nu ficcisiisuudhaaf jedhanii jiru. Kanatu jira gara oduu ittaanutti jeenaa oduun ittaanu oduun keenya ittaanu oduu dhiifamaa Takazeenii dirooniidhaan rukutamee jira. Takazeen dirooniin rukutamuu egaa har'a dhageenye har'a ganama kana Takazee kana dura Abiyyi warri Misiraa qabeenya keenya nu jalaa barbadeessu qabeenya keenya laga hidha Abbayaa rukutuu danda'u jedhee nama hedduu addunyaa hedduutti iyyachaa ture. Maaliif yeroo baay'ee qabeenyi biyyattii tokko eessatti haa ta'u qabeenyi tokko qabeenya infraastiraakchariidha. Akka laga hidha Takazee kuni infraastiraakchariidha. Biyyattiin biliyeena itti baasteeti kan isheen ijaarte. Waan kana barbadeessuun akkasumatti deebi'ee dafee waan argamuu miti. Baasii guddaa gaafata. Barbadeessuun homaa nama dhibu boombii tokko itti darbachuudha. Garuu deebisanii ijaaruun immoo hedduu nama rakkisa. Hedduu nama gaafata. Amma warri Tigraay isa duraan kan barbadeessan sana suphanii achi suphaa sana booda ibsaa argatanii jennaani ibsaa argatanii waanuma hunda argatanii jennaani deebi'anii telekominikeeshinii mataa isaanis lookaal telekominikeeshinii jalqabanii jiru akkuma naannootti kan naannoodhaa naannootti amma Tigraay keessa bilbiluun jalqabameera. Kun immoo ibsaan waan jiruu fi dhugoome kana jala fashaleessuu fi kana jala hambisuu fi isaan miidhuudha. Uummanni kun maaf ibsaa argata? Uummanni kun maaf ifa argata jechuudhani kan kana raawwatan jedhamee jira. Egaa kanarraa kan arginu Abiyyi aangoo isaatiin ala
wanti inni hin barbadeessine yoo dhiidha abbayyaallee barbadeessu yoo jedhaniini rukutuun isaan oolu. Kanumaan gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin egaa Abiyyi uummata Horroo Guduruu Wallaggaa rukutee jira, xiyyaaraan rukutee jira. Har'aa kuni kan ta'e uummata keessattuyyuu Ibaantuu kan isaan rukutanii Ibaantuu xiyyaaraan rukutanii namni 100 olii ajjeefame kan jedhu jira. Exactly nama hagamii akka ta'e kan beekame hin jiru. Garuu miidhaa guddaan akka ga'eedha kan himamaa jiru. Naannoo sanatti jechuudha. Kuni hundi egaa kuni hundi kan inni ta'ee fi waan shanii deeggartu jechuudhani, ABO deeggartan jechuudhani. Kanaafi kan uummanni namni 100 ol siviiliyaaniin kan ajjeefamanii. Sanaan alas iddoo garagaraatti kan rukutamaa jiru uummanni Oromoo. Kana har'aa gama tokkoon warrumti aki biyya bulchina jedhan warri bilchiginnaa ofiin jettu gara tokkoon mormitee jirti, gara tokkoon nuti otoo hin jiraatiin dhiifamaa jedhanii jiru. Dhiifamaa nuti kunooti paartii bilchiginnaa jedha. Paartii bilchiginnaa numaayyoo otoo isinitti agarsiisne gaariidha wanti kuni. Paartii bilchiginnaa jedhaniiti. Paartii bilchiginnaa paartii bilchiginnaa aanaa Ibaantuu jedhaniiti kan isaanii dhiyeessanii. Bilchiginnaa Ibaantuu jedhanii wanti isaan jedhanii haleellaa xiyyaara beekamtii keenyan alatti aanaa keenya irratti qaqqabee fi guddaa gaddineerraa shanee balleessuun dirqama taatus uummanni akka malee miidhamuu dhageenye nuti leenjii jimmarra jirraa soorii jedhanii jiru. Egaa kana dhuguma akkas jedhan immoo uummata tasgabbeessuudhaaf akkas jedhaniini waan boru qorannuudha. Duraan dursee gara tokkoon wanti kun gammachuus qabaachuu baannu uummata Oromootti gammachuus miidhama uummata Oromootti namni gammadu hin jiru, Oromoon gammadu hin jiru. Garuu kuni kaayyoo keenyarraa duubatti nu deebisu. Kuni uummata Oromoo hin cimsa malee uummata Oromoo caalaa qabsoodhaaf kakaasa malee waan duubatti deebisuu miti. Uummata nagaa ajjeesaniidhaa fi wanti dhufu hin jiru. Uummata nagaa ajjeessuudha, uummata lafaa kaanii ajjeessuudha wayyaanee iyyuu kan qilee buuse. Kuni amma numaayyuu yeroo sanitti egaa ajjeesanillee warruma kana warra amma OPDO ofiin jettu warri bilchiginnaa ofiin jettu warri uummata yeroo sana meeqa ajjeesisanii meeqa hiisisanii jala fiigduu wayyaanee ta'anii rakkoo meeqa nurraan ga'aniitu as garagaree deebi'ee immoo bara bilchiginnaan nafxanyaatti galtuu ergamtuu nafxanyaa taate immoo amma warra nafxanyaatiif tajaajilaa jirti, tajaajila kennaa jirti. Kanaaf warri kun kan biraas otoo dhufe akkuma Dr. Zalaalam jedhe bineensi guguun illee otoo dhufe isaan jaluma fiigu. Bineensi illee haa bitu jaluma fiigu. Kanaaf warra akkasii kana ofirraa obbaafatan malee rakkisaadha. Obbaafatan jechuun namaa miti, namni namaa miti. Siistamichi garuu siistama gadheedha. Siistamni suni guutumaan guututti jiguu qaba. Namoonni kunis jijjiiramuu qabu. Ammaan jechi they are irrelevant Oromiyaadhaaf jechuudha. Oromoon dhala haaraadha kan ishiin barbaaddu. Bakka hundumatti iyyuu hooggantoota wanti jedhaman kun warri waboos warri lafa qabaa jirtan amma wanti hubachuu qabdan they are irrelevant. Kanaaf replaced ta'uu qabu iddoo biraatti iddoo hundumattuu iyyuu argine carraan kennameefii jira. Carraan kennameef sana ittiin fayyadamne dan kana kan badii qabu seeraan haa gaafatamu, kan badii hin qabne hojii mataa ofii hojjechuu ni danda'a. Siviil sarvantii yoo ta'e achitti deebi'ee siviil sarvisii hojjechuu ni danda'a. Garuu ammaanichi Oromiyaa keessatti iddoo bulchiinsaa fi iddoo nan qaba jedhanii yaaduun hin danda'amu. Hin ta'us
yaaduma kana wajjiniin yaadumti jala fiiguu kuni jala fiigdummaan kuni awwaalamuu qaba ammaan jechuudha. Uummanni Oromoo, intalli Oromoo, ilmi Oromoo mataa ol qabatee independently yaaduu qaba. Independently eenyuyyuu sodaatee otoo hin ta'in, eenyufiyyuu otoo hin ta'in anaaf naa ta'a. Nuti har'a mataa gadi qabanne malee duraan dursee kan mataa akka gadi qabannu waggaa 100 nurratti hojjetanii galata gootota keenyaa achii kaaneeti Oromoo saba Oromoo or nation in itself bobba'ee galaa Oromoo ta'uun akkuma warri kunoo garboomfataa kuni akka Biraanuu Naggaa fa'aa maali ani Oromoodha yookiin haati koo Oromoodha Oromoon fuudhe maalii jedhanii Oromoo fuudhuun Oromoo homaa miti. Haati isaa Oromoo ta'uun eenyummaa isaan ibsu. Haati isaa Oromoo taate, abbaan isaa Oromoo ta'e, we don't care about that. Akka Abiyyi jedhu jechuudha. Abbaan koo Oromoodha, haati koo Amaara. Why do we care? Maal nu godhannu? Abbaan inni eenyudha? Abiyyi ani Oromoodha ofiin jedhaa? Ani Oromoodha haa jedhu. Ani abbaa isaati. Kan haadha isaati. Abiyyi eenyu ofiin jedha? Abiyyi ani Oromoodha ofiin jedhaa? Yoo Oromoodha ofiin jedhe waan ilmi Oromoo godhu tokko godhaa? Waan Oromoo irraa eeggamu godhaa? Gaafa Oromoon rakkate Oromoof dhaabataa? Oromoof falmaa? Oromoo defend godhaa? Sana kan gaafin keenya. Malee kan akaakayyuun koo akaakileen koo Oromoodha jedhu meeqa kan himatu jira. Garuu suni waan tokko wanta nu fayyadu hin qabu. Kanaafi uummanni ergasii amma mirga ofiitiif kan dhaabatedha. Nation in itself suni nation for itself itti jijjiirameera. Kanaaf fedhii isaa kan beeku, faayidaa isaa kan beeku, eessa deemuu akka qabuu fi maal hojjechuu akka qabu uummata beekudha. Kanaaf kana sakaaluudhaaf, kana mataa cabsuudhaaf, kana shororkeessuudhaaf waan kana hojjetu kuni garuu abadan duubatti deebisuu hin qabu. Caalaa uummata Oromoo cimsuu qaba. Kanaaf immoo uummanni ka'uu qaba. Iddoo hundatti karaa dandeessaniin qabsaa. Yoo karaa cufuun barbaachisaa ta'e cufaa haala isinii mijateen. Ibsaan dhaamsuun yoo barbaachise do it. Teeleen hin fayyadamnu jettan do it. Karaa kamiiniyyuu hiriira baana yookiin hin mormina you can. Garuu callisanii taa'uun falaa miti. Callisuun falaa miti. Amma akka nuun ta'inii fi akkasitti uummata keenya xiyyaraan reebaa nagaa argachuun akka hin jirre itti agarsiisuu qaba. Karaa hundumaanuu jechuudha. Kanuma achirraan gara itti aanutti deemna. Dargaggoonni Oromoo humnaan butamanii Affaar keessanii rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jedhameera. Egaa asii akka amma oduu dhageenyetti dargaggoonni gara Dirree Dhawaa deemanii waan garagaraa fe'iinsa garagaraa fe'uudhaaf erga deemaniin booda achi humnaan qabamanii konkolaataa isaanii wajjiniin biyyi isin barbaaddi raayyaan ittisa biyyaa isin barbaadaa jedhanii konkolaataa isaaniitti rasaasa fe'anii Affaaritti geessa erga jedhaniin booda Affaar erga ga'aniin booda duraanii Affaarii salphumatti lafa qabannaa jedhaniiti. Affaaritti lafa qabannaa jedhanii erga lafa qabanneen booda rasaasa kana asumarra keessanii deemtu. Asuma keessanii sana booda fuulduraaf itti fayyadamnaa jedhanii ture. Haa ta'u malee waraanni akka isaan eeganitti hin deemne waraana bakka hin qabanne jedhanii otoo hin qabatiin hafanii jiru. Isarra darbeeyyuu barbadaa'anii jiru iddoo baay'eetti. Rukuttaa fi miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Kanarraa kan ka'e sodaatanii rasaasa kana fuutanii deemtanii yookiin asittis dhiistanii deemtanii. Yoo asitti dhiistanii deemtanii jarri dhufanii qabachuu danda'u jechuudhanii achumatti konkolaataadhumarra akka jirutti asuma turaa jedhanii warri kun egaa waliigalteen qabanii humnaan fudhatamanii amma gammoojjii Affaar keessa bakka nyaanni dhugaatiin hin jirre bishaan malee nyaata malee koshoroo nyaachaa
bishaan warrumti loltuu kun xinnoo kennuuni isheedhuma dhugaa rakkachaa akka jiraatanidha kan nutti himanii. Egaa kanumaan dabalatan kan nutti himanii Abiyyiis dheengadda daqiiqaa 30 isaan biraa akka turee fi Affaarii lolchiisan jira kan jedhee gaazexeessitoota fidee gaazexeessitoonni dhaqanii achitti erga waraabaniin booda helikooftara keessa galee achumaan baduu isaati kan isaan himanii. Amma egaa inniyyuu beekamee jira jechuun Abiyyi akka dirreetti argamee hin lolchiisne namni hunduu beekameera. Amma waanuma icciitii hin qabu takka Affaar deemee daqiiqaa 30 tura. Achi immoo kaleessa karaa Shawaa kaabaa saniin dhaqee daqiiqaa muraasa ture. Har'a immoo gara Gaashanaatiin gara Goojjamii fi gara Gondar kibbaatti aanu kanaanii Walloo keessa Walloo kaabatiin illee achi argamee harka kennadhaa jechaa oolee jira. Harka kennadhaan egaa waan የቡርቃ ዝምታarra jiru san yaadachiisee jechuun aanoleeni asii hayyaloomii aanoleedhanii sitti marsinee jirra harka kennadhaa jennaani atiyyuu uummanni Oromoo sitti marsee jira harka kennadhuu jedheen. Kanaafi Abiyyi harka kennadhaan amma inni warra Tigraay fi ollaadhaaf jedhu kuni waan hiika qabu miti harka kennadhaan har'a otoo hin ta'in yeroo mo'atan sana otoo jedhee jiraate otoo araara jedhee jiraate gaafa saniin hojjetaa ture. Amma garuu isaanii achii ba'anii lafa Amaaraa walakkaadhaa ol qabatanii lafa Amaarri humna dhabdee jechuudha. Lafa qabdu keessaa Goojjamni guutuu tafee fi sanaan ala Gondar walakkaa tafee fi sanaan ala kan hafeef hin jiru. Walloo guutuutti harkaa qabatanii jiru. Shawaa kaabaas harkaa qabachaa jiru. Shawaa kaabaa walakkaa ol harkaa qabatan. Gondar walakkaadhaa ol harkaa qabatan. Kanaaf jarri kun bakka kana hunda qabatanii jiranitti harka kennadhaa jechuuni waan hiika qabuu fi waan tokko akka hin beekne akkasumatti isinin gowwoomsa. Propagaandaa duwwaa, propagaandaa dhugaa tokko of keessaa hin qabnee fi callisee odeessuudha kan mul'atu malee waan tokko kan of keessaa qabu miti. Hundumaafiyyuu egaa namni rakkatee waan baay'ee jedha, waan baay'ee godha. Kanaaf Abiyyi yoo akkasuma ta'ellee loltuun koo kaka'ee xinnoo gara Finfinneetti akka hin dhufne dhorke jedheeti. Gama biraatiin diinagdeen garmalee kufaa jira. Diinagdeen biyyattii investoroonni duraanii waan garaagaraa hojjechaa jiran kan biyya keessas kan biyya alaas kan kana dura fakkeenyaa fi wayyaa fa'aa oomishanii Ameerikaatti erganii Agwaarraa ergaa qabneen booda meeshaa keenya bakka itti gurgurannu dhabnee jirra jedhanii jiru. Kuni meeshaa keenya gara iddoo biraatti geessuudhaaf akka Chaayinaa fa'aa maalii fa'aatti gabaa barbaadachaa jirra. Haa ta'u malee mootummaan yoo nu hin gargaarin gatiin qabu homaa gochuu hin dandeenyu. Gaafa jedhanii warri kun immoo nuti Chaayinaadhaas iddoo biraattis gabaa argachuu hin dandeenyu. Kanaafi amma yeroodhaa fi oomisha keenya hin dhaabne jedhanii jiru. Kanaan egaa diinagdeen biyyattii garmalee akka miidhamaa jirudha. Kana keessaa biyya harka kennadhaa kan jedhu diinagdeen kufee waan hundi dippiloomaasiidhaan kufee namni abbaa kanaa jedhuun dhabamee inni injifannaa jirra. Isa dhumaarra jirra. Sadarkaa dhumaarra jirra. Kanaaf harka kennadhaa kan inni jedhu. Kanaaf warri abbootiin qabeenyaa investoroonni baay'een akka rakkachaa jiranii fi wantichi mootummaan hatattamaanii gargaarsa hin godhuuf taananii diinagdeen garmalee miidhamuu danda'a jedhanii dubbataniiru. Taanee aanaa mi'eessotti dirqamaanii baatii Shimallis Abdiisaa simadha jechuudhanii uummata hiriirsaa jiru jedhamee jira. Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi walitti mufatanii Shimallisiin akka lammataa miidiyaa irratti sin argine jedhanii ture. Sanaafi otoo Shimallis Abdiisaa jiru otoo Shimallis Abdiisaa jiru
wanta biraa kan otoo Shimallis Abdiisaa jiruu kan isaanii amma Adaanech Abeebee Oromiyaa dhaqxee OBN irratti yaada kan kennaa turte. Duubas kan hojii hojjechaa jiru Awwaluu Abdii akka ta'e kana dura isinitti himnee turre. Isheen kun akka sirriin taane hubachiisuudhaaf yookiin egaa oduu kana gabaasneen booda ishee kana sirrii miti jechuudhaaf soba jechuudhaa fi Shimallis Abdiisaa mi'eessootti erganii jiru jedhama. Kanaaf Shimallis Abdiisaa har'a achitti argamee haasawaa godhaa jedhanii eegamaa jira. Kanaan uummata dirqisiisanii baasaa jiru. Uummata dirqisiisanii baatoo Shimallis Abdiisaa simadhaa. Shimallis Abdiisaa wajjiniin shanii balaaleffadhaa. Wayyaanii balaaleffadhaa jechuudhaaf deemaa jiru. Egaa uummanni keenya akkasitti kan inni rakkachaa jiru yoo fedhii qabaate uummanni yoo ofiin bahee gochuu ni danda'a. Kanaaf dhiifama egaa nama tokkotu egaa dhugaa ta'uusaa hin beeknu ragaa baay'eedhaan ragaan hedduun bahaa jira iddoo sanii ummatti ibaantuu xiyyaraanii rukutame kan jedhu odeeffannoo sobaati jedha kan iddoo baay'eedha kan argachaa jirru ibaantuun xiyyaraan akka rukutamtee fi namni siviiliyaaniin 100 ol akka miidhameedha. Yoo egaa ragaan kun yoo miti jettanii ragaa gahaa nu dhiyeessatu achiin booda yes nutis uummataaf hin dhiyeessinaa maal akka ta'e yookiin immoo maaltu akka ta'e neetworkiitu citee bilbila kutan malee xiyyaraan hin rukunnee jedha. Garuu natti hin fakkaatu waan baay'eetu ba'aa jira ragaanis ba'aa jira. Kanaafi I don't know hundumaafiyyuu egaa waan kana qulqulleeffanneeti deebinaa. Ammatti ragaan nuti qabnu xiyyaraan akka ibaantuu rukutanii uummanni hedduun miidhameedha ragaan nuti argachaa jirru iddoo baay'eedha iddoo tokko qofa otoo hin ta'in kanaafi kana qulqulleeffannee deebina uummata keenyaafis ittaanee kan jiru egaa waa'ee Shimallis Abdiisaa isinitti himnee jirra. Kanaaf har'a hin eegna achitti oolmaa addunyaatti deemna. Oolmaa addunyaatiin Baayiden Minesootaa dhiifama. Minesootaa daawwateera. Minesootaa daawwatee daawwannaa isaa kanarratti haasawaa godhee jira. Haasawaa kanarratti egaa inni guddaan waa'ee infiraastructurii kanaa fi waa'ee infiraastructurii kana waa'ee bu'uura qarshii doolaara tiriliyoona tokko mallatteessee jira. Ameerikaan seenaa keessatti qarshii hagasii buufata bu'uuraa kana yookiin infiraastructurii jedhaman kana isaa fi ramaddee hin beektu. Amma karaan hedduutu hojjetamaa akkasumas biriijii hedduutu hojjetamaa poortii hedduutu hojjetamaa. Kana kaasee gaa'ii warri riippaabilikaanii Minesootaan durumaayyuu Minesootaan
kan dimokiraatotaati. Kanaafi dimokiraatotni warri riippaabilikaanii akka iddoo tokkoyyuu hin arganne gochuudhaaf filannoodhaaf kan inni dhufe malee kan biraatiif miti jedhanii mormaa jiru. Kana wajjiniin Oromoonni hedduun achitti argamanii deeggarsa isaanii argisiisanii jiru. Egaa Oromoo hedduun achitti argamanii jiru. Oromoon hedduun achitti argamanii sagalee uummata isaanii ta'anii jiru. Sanaanis miidiyaa hedduun gabaasaa jira. Miidiyaa hedduurraa fakkeenyaaf NPR'n gabaasee jira. Oromoonni hedduun achitti argamuudhaanii akka sagalee Oromoo ta'anii Oromoorra wanta ta'aa jiru kan dubbatanii ta'uusaa hubannee jirra. Kana wajjin egaa kanatti aanee oduun nuti qabnu Suudaanii fi Itoophiyaan wal haleelaa oolanii Suudaanii fi Itoophiyaan akka malee waliin jiru. Akka maleetti deemaa jiru. Kanaaf Suudaanii fi Itoophiyaan dheengaddaa waraana walitti jalqabanii ture. Keessattuyyuu loltoonni Itoophiyaa warra loltuu Qimaanti 6,000 olii achitti leenjisanii galchaa turanii. Isaan kan jedhan abbuutiitu achiin galaa jira jedhaniiti. Achi warri Suudaanii immoo loltuun keenya rukutame Itoophiyaan nu weerartee jirti jechuudhanii amma deebisaa jiru jedhanii. Even xiyyaarri Suudaanii illee irratti hirmaatee jira jedhanii jiru. Kuni kan ta'e immoo kaleessa Alfuraan kaleessa naannoo Alfaashagaa san deemuudhaan erga loltuu daawwatee jajjabeesseen booda har'a isaan tarkaanfii fudhatan jedhameera. Kanaan egaa badiin meeqa akka ga'e hin beekamu. Garuu laficha gadhiisisan lafa hedduu loltuu Itoophiyaarraa fudhatanii jiru, qabatanii jiru jedhameera. Kuni itti fufee jennaan egaa waraanni kuni garmalee deemuu danda'a. Gama biraanii miseensi mana marii Ingilizii Abiyyirraa Noobeeliin fudhatamuu qaba jechuun har'a gaafatee jira. Namni kun akka jedhetti Abiyyi yeroo ammaa kana haala baay'ee nama jibbisiisu waan nama jibbisiisu gochaa jira. Abiyyi yeroo kanatti bakka baay'eetti yoo laallee jennee jenosaayidii geggeessaa jira. Dirree waraanatti argamee loltuusaa akka waraanatti bobba'an gochaa jira. Kuni mallattoo nageenyaa miti. Tasuma mallattoo nageenyaa of keessaa qabu. Kanaafiyyuu Noobel Piraayiziin irraa fudhatamuu qabaa jedhee dubbateera. Egaa seenaa keessattis isa jalqabaa fakkaata nama Noobel Piraayizii nageenyaa fudhatee garuu immoo wayyaa loltuu uffatee waraana hoggane yookiin waraanni haa geggeeffamu jedhee isaan kan isaan ittiin mormanii Obaamanii Noobel Piraayizii fudhatee garuu Liibiyaa weeraree jira kan jedhudha. Obaaman Liibiyaas weerarree dura Liibiyaan kan rukute kan weeraree Ingilizii fi Faransaayii achiin booda neetoon keessa galee Ameerikaan direct involvementiin qabdu karaa neetootiin malee neetoon immoo dhaabbata waraanaa wal ta'anidha kan biyyoota hedduu jechuudha. Kanaaf kun Obaamawwan wal qabatus miti. Obaamanis immoo wayyaa militarii uffatee waraana sana dhaqee akkas godhee kan jedhu hin qabu. Garuu kan Abiyyi sana bira darbeeti hunduma caala weerara waraana abbaa humnaa, abbaa irree, abbaa jenosaayidii raawwate jedhamee himatamaa jira. Jenosaayidii raawwate jechuun yakka waraanaa raawwate jechuun duguggaa sanyii namaa raawwate jechuun yakka sadiin kan nama barbaadamudha. Kanaaf kana keessatti Noobel Piraayizii gadi buusuu jechuudha. Salphisuu jechuudha kuni kanaaf irraa fudhatamu jedhanii dubbachaa jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa akkanumaa waan nu dhaggeeffattan